oduu gammachiisaa hunduma keessaniif afaan Ingiliffaa, afaan Oromoo, Amaariffa onlaayiniidhaan jalqabeerra. Pilaatfoormiiwwan akka Viidiyoo, Google Miitingii, WhatsAppii fi Zuumiidhaan barachuu ni barbaaddu? Sana taanaan lakkoofsa kanaan nu dubbisa. What time is it? What time is it? Sa'aatiin meeqa? 3:15. 3:15. Sadii fi rubiidha. What time is it? What time is it? Sa'aatiin meeqa? 3:20. 3:20. Sadii fi daqiiqaa 20. What time is it? What time is it? Sa'aatii meeqa? 3:30. 3:30. Sadiif walakkaadha. What time is it? What time is it? Sa'aatii meeqa? 3:45. 3:45. Afur jechuu rubii hanqoodha. What time is it? What time is it? Sa'aatiin meeqa? 10:04. 10:04. Afuriif 10 hanqoodha. What time is it? What time is it? Sa'aatiin meeqa? Sa'aatiin meeqa? 3:25. 3:25. Sadiif daqiiqaa 25. What time is it? What time is it? Sa'aatiin meeqa? 3:25. 3:25. Afur jechuu 25 hanqoodha. Do you know what time it is? Do you know what time it is? Sa'aatii meeqa akka ta'e ni beektaa? It is 10:10. It is 10:10. 10 fi daqiiqaa 10. What is the day today? What is the day today? Guyyaan har'aa maali? Today is Friday. Today is Friday. Har'i jimaata. What month is this? What month is this? Jiini kuni maalidha? It is October. It is October. Onkololeessa. What month is the next month? What month is the next month? Jiini itti aanu maalidha? The next month is September. The next month is September. Jiini itti aanu fulbaana. What day was yesterday? What day was yesterday? Kaleessi guyyaan maal ture? It was Tuesday. It was Tuesday. Kibxata ture. Viidiyoon koo har'aa kanuma ture. Chaanaalichaaf haaraa yoo taatan subscribe godhuudhaan miseensa taatanii wanti chaanaalichi hojjetu yeroo hundaa hordofuu dandeessu. Viidiyoo biraatiin ammoo wal agarruutti nagaan ta'a.